Ilaa baabaa koo. Akkas baga Baaba jiraatte. Sheek Riyaadiinis baay'ee Waan jaalladha. Isiniin nan abshir jaalladha abshir dhugaa waaqa. waan jedhu ajandaa yoo ajandaa gartee godhee guddifannaa jedhan warra gartee hin beektan fe'amasootaafuu hinga warra nama saaxiluudhaaf folowara barbaadu san barbaadaaf asirran dhufne amanuu fi kafaruun abbicharra rarraati gartee filannoo waan jedhamuu fi mirga isinii galee jira biyya lafaa kanarrattu biyya Itoophiyaa keessa jiraattu keessattu ani mirga akka gartee seera mootummaatti ittiin jiraadha malee seera kiyyatti hin jiraadhu mee namni seera ofiitiin bulu biyya keessa jiru ni jira hin jira malee. Injiru ustaas. TikTokiin kun seeraa fi rule and regulation qabdi. TikTokiin kun seera isiidhaaf san yoo guutte malee TikTokii galuu hin dandeessu. Waan feete itti maxxansuu hin dandeessu, waan feete dubbachuu dandeessa. Hin danda'u. Waaqayyoolleen seera qaba. Ilmi namaalleen seera bulmaata biyya lafaa itti buluun qabu moo hin qabu? Qaba qaba. Atilleen akkasumatti gartee seera mirga xiqqaa tokko ka'ii fi gartee yaani bocatee namuutu akkasuma qaba hin qabaami. Hundinuu mirga isaa qaba. Hatta bineensinuu seera kaayyatee waa ofirraa ittisuudhaaf gartee mixiin mataan sii seeraan akkasitti deemti. Nuti kafaruudhaaf filannoo keeti yoo kafartees nama saba Itoophiyaa. Kaafirri isin jedhama amantaan ani itti amane. Kaafira jechuun siif himu jechuma kaafiraan siima walee kiyya osoo ani siimoo'uudhaaf siin falmuudhaaf si xiqqeessuudhaaf osoo hin ta'in ani I don't care because filannoo kee waan ta'eef kaafira jechuun jecha afaan arabaati kaafira jechuun nama waan takka dide jechuu didaa. Nama wangeela kaade jechuudha. Nama fincile jechuudha. Laala akkas jechuun. Laala afaan ragaa jechuun dhiisi wanni kee walee kee waan ragaan deemu malee siyaasaanuu waan siyaasaanuu yuunivarsiitii baratteeti miidiyaa dhuftee abbichuun warri miidiyaa paartii badhaadhinaa kaafaa wajjin taa'undi waan ragaa qabdu itti baratte ogummaa qabdu sana haasa'an malee amantiinis akkasuma gartee waan jedhu ati gartee Iyyasuus itti amanteef Allah gante waaqayyoof waan itti dabaltu hin jirtu anillee biyyi lafaa kun walii gallee yoo islaamummaa dhiifne biyyi lafaa walii gallee yoo kiristaana taanes biyyi lafaa walii gallee islaama ta'es waaqayyoof maan daballu irraan illee nu beek kaleessa islaamummaa keessa turte maqannas ni beektam irristee gartee kutte jechuu miti no ofii fi gaafa islaamummaa keessa jirtu dantaateeti gaafa garas deemtees lubbuu keetii mi akkasi kaa waan jedhu biyya amantii meeqa beekte Itoophiyaa tana keessa? Ana ammaaf amantii tokko qofan beeka karaa Yesuus Kiristoos qofa. Okay, si gaafadha. Dhaabbatu si gaafadha. Indage Islaama jechuun Ortodoksii, Pheenxee, Waaqeffataa, Budaayizim, Hinduuzim waan jedhu kana biyya lafaarra dhageessee takkaan beektu. Itoophiyaa keessa Waaqeffataan hin jirtu. Duraan beeku hunda jaraa ganeera. Okay, si gaafadha. Okay, Waaqeffataan jirti moo hin jirtu Itoophiyaa keessa? Jirti. Islaamni jira moo hin jiru? Jira. Pheenxeen jirti moo hin jirtu? Jiru. Jirti hin jedhina. Jiru. Ortodoksiin jira moo hin jiru ayyee? Ana faana raggeessi dubbachuu jira saniifi. Jira. Okay. Wantoonni kun mootummaa birattis Itoophiyaa keessa amantii jedhama moo hin jedhaman? Hin jedhamu abbaatti amana hin jedhamu ana biratti garuu amantii. Siini si walii galuu qabna dura. Amantaaleen kun ni jirti moo hin jirtu biyya lafaarra jirti moo hin jirtu? Jirti. Amantaaleen kun Ustaaz jirti hin jedhina jiru jedha. Afaan loqota kiyyan harargeedhaa baran. Harargeen nama tuffata Ustaaz. Jiru jechuun jirti jenna nuti akka jechuun jirti jenna akka bartee amantiin tun jirti moo hin jirtu jenna. Amantiin kun jiru moo hin jiruun wallaggaa fi gara gartee olii kanaa jedha. Ammallee loqota biraatiin haasa'u jira harargee sana haasa'utu hin jiru. Okay, amantaan kun jiru ayyee akkuma fadha keessi guutu. Amantaaleen shanan kun kaati beektu jira. Amantaaleen shanan kun hundinuu kan waaqayyooti jettee amantaati. Ankaraa Yesuus Kiristoos qofa akka yookaan waaqayyooti. Karaa sin gaafanne bara ankaraan jenne bara awwal koo karaan jenne amantaaleen shanan kun amantaa waaqayyoon filateettee amantaa. Tole yoo gaaffiidhaan na fuutanii deemuu barbaaddan isinis yeroo ji'a sadiinaa kenna isinan jaalladha. San siin hin jenne waan si jedhe waan bar wangeela irraa sin gaafanne quraana irraa sin gaafanne akka sammuu keetii yaada keetii loojikii waaqayyoon sammuu sii kenna. Ani isanitti amane malee hin beeku waa biraan hin gaafatu. Na jalaan fiigin ka awwal koo maaliif fiigaan jiru nama machuurte anillee maybe umriin sirra guddaa ta'u mala maybe atin irra guddaa ta'u mala. Isinan kabaja. Waan jedhu waa hunda beekte jedhee sin amanu waa hunda wallaalta jedhee sin amanu. Waligalee aaniin kunis waa hunda beekee jedhee of hin amanu waa hundaan wallaala jedhee of hin amanu. Waan beekta waan hin beeknes baay'ee jira. Waan jedhe amantaaleen shanan kun jira moo hin jiru jennaan ni jira waliin jenne. Jira dhuguma. Amantaan sanaa oltu jira Ustaaz. Okay, amantaaleen shanan kun amantaa waaqayyootu hundinuu sirri jettee
wangeelaan ala bahi quraanaan ala bahi naa deebisi amantaaleen shanan kun amantaa sirrii teettee sibiratti fudhatama hin qabdi karaa sirriin tokko qofa jedhee namana tokkichi san kami amantiin si jedhe jechuudha amantaan si jechuudhaan karaa sin gaafanne ustaz ana qofa na gaafadha awwalee akka awwaleetti karaan sirriif karaan okay ayye akka awwalee personaali ke ustaz akka awwalee si gaafadha islaama keessa turteemi waggaa meeqa turte waggaa naannoo waggaa 27 oliiti waggaa 27 olii turte islaamummaa baratte ammoo ati waggaa 27 guutuu ammuma ijoolleen miidiyaa irraa nama arrabsan baratan baradheeraanis ansan sinin jani waan namaa dhiise anaa fi ati me and you anaa fi ati dubbachuu awwalee waggaa 27 amma na fayyadu baradheera fakkeenyaaf waan ati sagadu beekaa shaadaa beeka dhaabbadhu si gaafadha holdan is okay waggaa 27 islaamummaa keessa turte waggaa tokko akkana dura gara gartee gara gooftaa Yesuus jettee dhufteemi guyyaa 8 dura guyyaa 8 dura tole islaamummaa baratteemi eessa baratte Gaatiraattiin baradhe biyya ulamootaa biyya sheekii gurguddaa gaatiraatti. Okay, sheeyyinet irra baratte tafsiira eenyu? Tafsiira baradheeraan jennaan. Hin beektu jechuudha. Hin baranne kaa baradhe maaf naan jette duba? Waa hunda wallaaltu ustaaza ilaa. Okay, madarasaa irraa si gaafadha. Madarasaa baratte? An ustaaz an nama marra buka rabbi Allah maalii hunda beeku yaa awwale quraana sinii qara'u please naa qara isin hin jenne waan si gaafadhu qofa please maqaan kee eenyoo sin jedhe maqaa abbaa keetiin af hinnimtu awwalee ko maquma keeti islaamummaa keessa waggaa 27 turte barattee sin jennaan baradhee naan jette tafsiira eenyurra sheeyinis barse eenyunnaan hin barannee naan jette goobas madarasaa baratte madarasaa baradheera duraanee madarasaa kami baratte madarasaa gaattiraa jiru tan baradhe madarasaa gaattiraa barsiisaan kee eenyu amma lubbuun hin jiranu qabriin itti rabba taaraaramu ustaaz Sharafuddin jennaan jiru ustaaz baay'ee jiru okay Sharafuddin hayye rabbi rahmata isaa godhu okay quraana xumurte quraana si barsiise qara'ee ragaa dur xumurteen jedhe fixxee awwala raayilaa xumura duraan xumureera kale dabarte duraan jedhin xumure ma jedhi xumurte in xumurre jedhaan jiru xumuruu koon isinitti maa jira ustaaz gaaffii na gaafachuudha yeroo ji'a sadii naa kennaa jiru waa'ee keessa aan kiristaanummaa irra si gaafachuun deemu islaamummaa irra si gaafachuudha isin gaafadhe yuunaan deebisne mundi keessa qooy kana wallahi si deebisa na gaafatta waa'ee gartee nuti bakka kana comparative religion wala wal amma waa'ee sila keetii qofaan si gaafachuu gaaffii isin gaafadhe naa deebistan malee in deebisu na gaafataa jirtan please nama kuma shantu jira nama kuma shantu jira nama lakkaawwan namni miliyoonii 5 Oromoon guutuun gartee Itoophiyaan guutuun haa dhufta wal kiyya please waan isin gaafadhe naa deebisa nama machuur ta'e waan isin gaafadhe naa deebisa waa'ee keetira daqiiqaa muraasa naa kenni sihi ka islaamummaa tani an keessa jiru sana anis yoo akkuma ati keet anis karaa soo fudhachuuf gooftaa waliin barbaanna waaqayyo dhuga islaamummaa gartee tafsiira hiikoon beekuu nan jette madarasaa qaree namni qaraa isitu hin boqoteetti deena qaree isinitti hima quraan iddoo sin gaafachuutti jiru holdan na afaan hin kai miidiyaa tokko inni fide ati interview nan godhu goobazi si deebisa maali akka ijoollee agenda wallahi you are wasting your time taphat jirta ashoofu dantaateeti feetu gara kiristaana deemtu feetu ayyana dhiisika reefu jam abumaas jetta okay quraana xumurtee gubbaarra ila quraana juuza 30 xumurtee tafsiiran hin beeku malee xumureera aboo xumurtee qaraatee xumurtee sin jedhe naan jedhe xumureera okay xumurtee gaafa islaamummaa keessa quraana gartee hifziidhaan xumurtee moo akkanuma bakka ijumaan xumurtee ijaan isa ilaalanii qaraanuun qaree okay hiik tafsiira takkaa qaraateen beeytu miti qaraan hin sobuun hin qaraan Quraana gaafatuun ustaaz naayyama quraana bakka wayi banii gaafatu maali boo maal wal jala saniif hin deema saniif hin deema Ustaz Farhan Disa eegumatti jettee nan okay quraana ijaan xumure okay quraana xumure ustaaz namni ustaaz naa guddisi quraana eega xumure naan jedhe ijaanni dubbistaami quraana bakka takkaan siiman gaaffii ustaaz Farhan ta'e dhugaa waan gaafatamu dhugaa ustaaz Farhan naamani ilaa Farhan koy na dhagay please na guddisoo barbaad bakka tana dubbise na guddisa bakka tana dubbisu na dhagay al tokko
لا لا بكتان لا. نادو بس سرعة في تده بليز Qoy بكتان kana نادو بس naasaa. Qoy kana naasaa. أولك يا ناس قافة جون Dhugaa ناس waaqa قرآن تمر قرآن تمر dhugaa waaqa dhugaa wangeelaa mana sheek Waa- riyaadit mana kan kee يا من الشيخ mana رياض sheek awwalitti dhufee nan dubbisaa eeguma namichi No, viidiyoo no. irratti hojjete kun na gaafate بليز dubbis بليز ما أنا كنا بليز نادو بس نادو tuffii faraaniif jecha نادو hin بس dubbis كا nama kuma shan na dhagaa jiru immoo تمر أنا نجنة تمر أنا نجنة dhagaa وان nama kuma shan na dhagaa ناف jiru نجيت أول mana أول sheek riyaaditti أول mana kan تسقط kee بخا بليز mana sheek أفور awwalitti الدبي nan أنا dubbisa أفدو بس dhufe garuu أمتا كان أفدو بس أمتا فراني في متي Hin dubbis. فران قديم بوساو فيت faraantu فران قديم gaaffii kana بوسا fide faraan immoo naman tuffadhu نادو keessaati بس أنا سيغافة شجرا نادو بس بليز hin نادو بس dubbisu hin dubbisu إن دبستو أيه نقول تيجوا نقول mataa Dhugaatti, keessaa okay. sii qara amma kana naman ta'a naa yoo qareen mataa mataa keessaa keessaa naa qaree maal qaree siin godha jen ijoolleen kiristaaninuu namni kun bishaniif dhibbishan dhaggeeffadha waan sammuu biraati waan keessaa biraati jaammatee qaraa ummata akkanatti dhiisi qabatte ummata dhiisi anatti haasaa ibboo ummata dhiisi si wajjin haasa'u jira goobasi okay waan siin jedhu gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqa meeqa waaqessu turte gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqni ati waaqessitu kamii waaqa meeqa waaqessu turte maqaa 99 na waaqeffataa ture maqaa 99 yaadaan na dhaggeeffadhu afaan oromoo ni dubbattaami wayi amaariffaa wayi ingiliffaa hundayyuu nan dubbadha okay let me ask you who do you worship when you are in the Muslim dubbadha jedha akka okay galatoomi أولا كولفينيتي ديبسي وان غافي نموت سيدة ummat nuti saa westi godhuu asirra dhufne yoo feete waan sin jedhe gaafa islaamummaa ani sinan kabaja ani sinan kabaja ani sinan kabaja Aboo, miira waan- keessan galina subii bira waan obboroodha subii Namman hin masjidii waan kabajne. deeqaa takka fittu namman hin kabajne faraanicha kana qofa hunda keessan in immoo nan kabajin kabaja sin fet fandu anal isinan okay jaalladha dhiisi si kabajan okay goobas waan jedhe gaafa islaamummaa keessa jirtu awwal koo guyyaa sadii dura keessaa baate guyyaa sadii dura Guyyaa saddeet. waan nati waaqessu guyyaa saddeet dura eenyu waaqessu turte waaqa meeqa waaqessu turte akka quraanaatitti tole Naa kanan deebisi. waaqeffachaa ture Yes, nin katabadha dhaggeeffadha rabbi rabbii itti rabbii amanaa ture. sammeeqa rabbii Tokko. sammeeqa tokko tokko okay goobas tokkichi san waaqayyoo dharaa waaqayyoo kijiba wishataamii waaqessu turte moo waaqayyoo dhugaati gaafa sana dhugaadha jedheenitti amane arra garuu soba ta'uu bareera na si gaafadha jechuun quraan islam waan wangeelaa si gaafadha ragaa hojii quraana waan beektuuf si gaafadha waan jedhe waaqa tokko rabbi jedhamu maqaan isaa too eenyu kan jedhamu kan waaqessu turte tokkichi san waaqayyoo dhugaati maqaan isaa waaqni ati 99 maqaan isaa 99 maqaa isaa sin gaafanne baran waan jedhe waaqayyoon ati waaqessu turte tokko moo lama moo sadii moo afur tokko ani sobu mustafa abu Okay, faraan goobas, abu naa maatin galata. sobu man goobas dhiisi ustaada si gubbaa jiru kana dhiisi anuma dubbadhu okay nan jibbe namicha kana na amanaa nan jibbe waan nan jibbe kiristaanummaan akkana hin jettu yesuus nama si abaarellee abc jedha jette gama san gaafa dhayite nu garuu abc yoo si maqaa abaarellee gooftaatiin dhiifama sii godheera sin na jaalladha dhaggeeffadhu. dhugaa Okay, waaqa dhiisi waa'ee dhiifama sii isaa. godheera ani makka keen ta'u Gooftaa. dhugaa waaqayyo Hayyee. dhiifama sii godheera sin jaalladha awwaloo saa ani taa'imii fixeetiin obboroo subii aduun boo'u jira gara masjidaa deemu deema subiidhaan biraa Tole. okay waaqayyo tokko jette waaqayyoon tokkicha rabbiin tokkisan kan gartee waggaa 27 waaqayyo dhugaa gartee rabbii dhugaa waaqessu turte moo rabbii kijibaati amma ila amma waggaa 27tti amman barutti dhugaadha jedhee nama naa ture in sobu'an dhugaa gaafa isa dheessee sobaa dhugaa gaafa okay soba ta'uu garuu keessaa dhaggeeffadhu siin jedhe bara si gaafadha amma ragaa si gaafadhe gaafan baruun jedhe rabbii dhugaa waggaa 27 سنواتنا الرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salaam بابا. كم جرت النقا جرت أستاذ فرهان أول هندك يا سنة أستاذ أول اللي baabaa koo jirtu كم نقا جو اللي نقا جرتو fayyaadha baabaa koo قافي ما أستاذ قافة تارنا أول أسمى جلة توري سين اللي أستاذ فرهان أسات تاني ولا ما قفا أستاذ ديبي أبو معاذ تديبستا أتي إسلاما علم إسلام nammina gaafatu kun natti hin dananne jettanii amantuu baabaan nama tokkittiidha garuu dhiifama waliin لا تما أبو معاذ تتيا الدامتي أبشر أبشر eshi baabaa koo boota keeti namni abboonni kan kee yoo dogongotte baaba sirreeffachuu fi yookaan danda'anii isiniif yobbu muwaasitti nan buusanu naamanaa kana isinan ustaaza awwalis nan jaalladha Ustaz Farhaan illee numa obsi rakkinni hin jiru inshaallah wanni jechuu barbaade
ati islaama haatini abbaan keellee islaama ilma islaamaa Dhugaadha. irratti dhalatee guddate. Dhugaadha. Hanqinni islaamummaa keessatti sitti argamee gara pheenxee deebiteef dhugaan achitti argite mee ragaa waliin hanqinni islaamummaan qabullee ragaa waliin hanqinni ammallee dhugaa achittillee argattillee ragaa waliin tanuma lamaan qofa Abu Muazin naa ibsi akkasuma ibsinirraa fudhe ustaaz itti deebaa jazakallah kheer. Gaafi kanallee Ustaaz Faraan gaafatanii turanii. No, waan biraa jedhee baabaa malee. kootiin deebisa. Baabaa Ani koo. hin turre, ani hin Ani isinan turre. jaalladha. Yaa. Isinan kabaja. Amma duras isinin hordofa isin nan beektanu. Jarri kuni ustaaz gareen shaadaa hoggaa 15 ol leenji'eeti kan inni ummatatti gabbaye. Ani immoo lubbuu haaraa jedhama amantaa Laa kana. leenjiin. Yeroo ji'a Laa sadii nuti barnoota. kennaati leenji'een isinii dhufa. Maal leenjita quraana ganaa barattamoo wangeela ganaa baratta lachuu irraa wala jechuudha ammati. Wantan baradhu natti bila quraana fa'a hin baradha. Wantan baradhu tokko quraanuma Quraana isin hin beektu hin beektu quraana hin beektu hin beeku Nada jette kai hin quraanuma beektu. isin kaleessa tafsiira sana hin barsiifne nan baradha. Wangeela koo Dantaateetiif waggaa 27 nuusi Kana barsiisa booda isinii barumsa baddu. ammayyaa fadhakeetti bara waaqayyoon gabbee baradhu sin jedhee siftuma ofiif deemtee dalagatta ofiif deemtee baratta ofiif deemtee fuudhaaf yeroo mallee barbaaddatta janajjante namni si tumee si ergu waaqayyoon si tumee si hin ergu fadhakeeti biyyaan baate ofiif deemta waaqayyoon deemsiin hin jedhu